Ashabaa kabajamtoota daawwattoota YouTube chaanaalii keenyaa akkam jirtu baga nagaan gara chaanaalii keenyaa dhuftan isiniin jecha jalqabaa gara odeeffannoo keenyaatti osoo hin darbiin dura YouTube chaanaalii keenya subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jechuu barbaannaa odeeffaalee yeroo kanaaf qabnus isin bira geenya. Odeeffannoowwan adda addaa biraatii qabna. Egaa odeeffannoowwan kana dura duubaan isin biraan geenya. Odeeffannoo keenya jalqabaatiin odeeffannoo yookaan oduu gaddaa qabna. Pirezidaantiin mana maree waliigala dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa duraanii Muftii Haajii Umar Idris du'aan boqochuun isaanii odeeffannoo kana bal'inaan isin biraan geenya. Odeeffannoo lammataatiin immoo aleellaa humnoonni finxaaleeyyii raawwataa jiran ammallee akkuma itti fufetti jira. Kaleessaa galgala halkan godina Shawaa Lixaa aanaa noonnoo keessatti haleellaa uummata irratti raawwataniin miidhaa jabaa geessisaniiru. Kanas oduu bal'aa isin biraan geenya. Nu wajjin ta'aa isiniin jennaa aga xumuraatti nu waliin ta'uu hin irraanfatina. Tole egaa odeeffannoo keenya jalqabaatiin Pirezidaantiin mana maree waliigalaa dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa duraanii Muftii Haajii Umar Idris du'aan boqochuun isaanii kaleessa galgala gabaafamee jira. Muftii Haajii Umar dhibee isaan mudateen yaalamaa erga turanii booda yookaan immoo yaalaa fudhataa erga turanii booda kan isaan dandamachuu hin dandeenye du'aan boqotanii. Manni maree waliigalaa dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa kaleessa galgala ibsa baaseen ibseetu jira. Manni marichaa ibsaa galgala kaleessaa baaseen Muftii Haajii Umar abbaa hunda keenyaa kan turanii kanaaf boqochuun isaanii gadda saba keenya hundaati jechuun gadda qaban ibsanii jiru. Bu'aa isaan gama amantaa fi biyyaan buusan kan gitu sirni awwaalcha isaanis qajeelcha amantii Islaamaatiin akka gaggeeffamuuf kan ibsame yoo ta'u, kanas manni marichaa raawwachiisuuf itti gaafatamaa fudhachuu isaa gabaaseetu jira. Itti dabalees odeeffannoo kanarratti muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmed toora miidiyaa hawaasaa isaaniitiin boqochuu Muftii Haajii Umaritti gadda isaanitti dhaga'ame ibsatanii jiru. Abiyyi yookaan muummichi ministeeraa Itoophiyaa barreeffama toora feesbuukii isaa irratti barreesseen pirezidaantiin mana maree waliigalaa dhimmoota Islaamummaa duraanii Muftii Haajii Umar bara geggeessaa isaaniitti qaamoleen garaagaraa akka walitti dhufan darbees manni marichaallee qaama seerummaa akka argatu carraaqii isaan taasisan kan irraanfatamu miti jechuun barreeffama fuula feesbuukii isaanii irratti barreessaniin ibsaniitu jiru. Muummeen ministeeraa Abiyyi Ahmed firoottan isaaniifillee jajjabina hawwanii jiru. Akkasuma muummeen ministeeraa Abiyyittis dabalataa geggeessitoonni dhaabbilee mootummaa hedduun du'aan boqochuu Muftii Haajiitti gadda isaanitti dhaga'ame ibsataa jiru. Odeeffannoo keenya ittaanu biraatiin aleellaan humnoota finxaaleeyyii naannoo Amaaraatii naannoo Oromiyaa seenuudhaan uummata Oromoo uummata nagaa irratti raawwachaa jiran ammallee itti fufee jiraachuu maddeen gabaasan. Kaleessa galgala jechuun kaleessa galgala halkan godina Shawaa Lixaa aanaa noonnootti uummata nagaa irratti dhukaasa tasaa bananiin namoonni hedduu miidhamuu maddeen eda galgala yookaan eda halkan nuuf qoodanii turanii miidhamni hagamtu dhaqqabee qabeenyarra lubbuu namaarra ka jedhu gochi kun halkan raawwate waan ta'eef adda hin baasiin jiranii isa kana adda baasanii maddeen keenya akkuma nu bira ga'aniin bal'ina isaa kan isin biraan geenyu ta'a. Odeeffannoo humnoota finxaaleeyyii kanaan wal qabatee godina Wallaggaa Bahaa keessattis humnoonni finxaaleeyyii kun yeroo adda addaatti uummata nagaa ajjeesaa turuun isaanii ni yaadatama. Akkasuma godina Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa aanota adda addaa keessatti caasaaleen mootummaallee humnoota kana deeggaru jechuudhaan uummanni komataa turuun isaa ni yaadatama. Keessattuu godina Wallagga Bahaa aanaa Giddaa Ayyaanaatti bulchaan aanaa Giddaa Ayyaanaa obbo Huneenyaa Darajjee nama ifatti humnoota finxaaleeyyii kana deeggarudha jechuudhaan uummanni fi namoonni naannoo sanaa komii dhiyeessaa turuun isaanii ni yaadatama. Tibba kana immoo bulchaan aanaa Giddaa Ayyaanaa kun aangoo isaarraa kaafameera jechuu
oduun yookaan odeeffannoon bahee jira. Ammatti hanga oduu kan argannetti yookaan hanga oduu kana qindeeffannetti namni bulchaa aanaa sanaa ta'ee wanti ifoome yookaan wanti ifa bahee hin jiru. Odeeffannoo kanas akkuma arganneen kan isin biraan geenyu ta'a. Obbo Unenyaa Darajjii yookaan bulchaan aanaa Giddaa Ayyaanaa sun garamitti akka ramadaman yookaan immoo garamitti akka gaggeeffaman wanti beekamu hin jiru. Egaa uummanni naannoo sanaa fi aanolee biraallee bulchitoota aanaa godinaa dabalatee namoonni adda addaa humnoota finxaaleeyyii faanoo kana deeggaruudhaan haleellaa uummataa irratti raawwachiisaa turaniiru. Hooggantoota qofa osoo hin ta'in caasaan isaanii guutummaatti diigamee uummanni keenya humnoota kanarraatii bilisa bahuu qaba jechuutiin komii yeroo dheeraa dhiyeessaa turaniiru. Kun odeeffannoo yeroo kanaaf qabannee bal'ina oduuwwan kanneenii yeroo taanu keessatti maddeen keenyarraa kan waqqabeen kan isin biraan geenyu ta'a. Odeeffannoo keenya waan hordoftaniif guddaa galatoomaa jechuu barbaada. Dhumarratti toora yuutuubii keenya like, share, subscribe gochuu hin dagatiin isiniin jenna. Fayyaa ta'aa, galatooma.